qalama caalu dhaqaa fi galamurraa inni sagalee waaqaati isa durdurii ture inni sagalee waaqaati isa durdurii ture raasa jiru darbeessa jiraatu humnaa fi aangoo diinaa biyyootti kan dabale humnaa fi aangoo diinaa dacheetti kan dabale wangeelumaan mitiiree daabiloos kan mo'ame wangeelumaan mitiiree amichi kan mo'ame wangeelumaan mitiiree adda bayii jiraadhu waliin hin makiniite wangeelli qoosaa miti itti sinqoosiniiti akka qaldiitti miti wangeelli kanas ga'e akka qoosatti miti wangeelli kanas ga'e abboota darbanitu aarsaatti kaffalanii itti garrafamanii kaanis rarraafamanii akka kanatti wangeela kan biraan ga'anii wangeelli qoosaa miti maalumaaf of dagattee supheerraa tolfamuu kee maalumaaf of dagattee biyyoorraa tolfamuu kee foonoon waynoolu ulfadhumee lubbuu kee ejjejjiirri qalbii kee ulfadhumee lubbuu kee. Waaqayyo baabira isa nuuf ergame onnee dallaatasee isa waan diigame wangeelli boonsadha dhala namaa nagaa fi jireenya isa keessatti argama Waaqayyo baabira isa nuuf ergame onnee dallaatasee isa waan diigame Waaqayyo baabira isa nuuf ergame onnee dallaatasee isa waan diigame Waaqayyo baabira isa nuuf ergame warra maneefi jireenya ni laata barrisaa hin dhumu darbees ni jiraata sagalee waaqayyoo isa du'aa kaasu bolla dukkanaati qabee nama baasu warra maneefi jireenya ni laata barrisaa hin dhumu darbees ni jiraata sagalee waaqayyoo isa du'aa kaasu bolla dukkanaati qabee nama baasu sagalee waaqayyoo isa du'aa kaasu bolla dukkanaati qabee nama baasu sagalee waaqayyoo isa du'aa kaasu bolla dukkanaati qabee nama baasu wangeelli boonsadha dhala namaa nagaa fi jireenyi isa keessatti argama Waaqayyo baabira isa nuuf ergame onnee dallaatasee isumaan diigame wangeelli boonsadha dhala namaa nagaa fi jireenyi isa keessatti argama Waaqayyo baabira isa nuuf ergame onnee dallaatasee isumaan diigame Waaqayyo baabira isa nuuf ergame onnee dallaatasee isumaan diigame Waaqayyo baabira isa nuuf ergame onnee dallaatasee isumaan diigame. Maalifitti qosu wangeela kanatti aarsaa kaffalanii nu biraan ga'anii abboonni duriitti Phaawulos fa'aatu itti garrafame yakka hojjete mana galfame maalifitti qosu wangeela kanatti aarsaa kaffalanii nu biraan ga'anii abboonni duriitti Phaawulos fa'aatu itti garrafame yakka hojjete mana galfame
ergame onnee dallootasee isumaan diigame. Mi'a qalbeeffannoo dhugaa wangeelichaa kan nu barbaachisan hundi achi keessa dhugaarratti hundaa'e akka nama dabsu yoo amanatanii namallee yaasisu. Mi'a qalbeeffannoo dhugaa wangeelichaa kan nu barbaachisan hundi achi keessa dhugaarratti hundaa'e akka nama dabsu yoo amanatanii namallee yaasisu. Dhugaarratti hundaa'e akka nama dabsu yoo amanatanii namallee yaasisu. Wangeelli baasaadha dursa dhala namaa nagaa fi jireenya isa keessatti argama. Waaqayyo biroo isa nuuf ergame onnee dallootasee isumaan diigame. Wangeelli baasaadha dursa dhala namaa nagaa fi jireenya isa keessatti argama. Waaqayyo biroo isa nuuf ergame onnee dallootasee isumaan diigame. Waaqayyo biroo isa nuuf ergame onnee dallootasee isumaan diigame.